seera ba'uu jechuun seera waan qabaman keessaa ba'uu yookiin immoo seera waan qabaman keessaa ba'uudhaaf seera ba'e kana keessatti akkas jedha. Museen yommus Waaqayyoon ila ati saba kanaa ol geessi naan jetta. Garuu eenyuun ana wajjin akka ergitu anatti hin himne. Haa ta'uyyuu malee ani si beekaa, maqaa kees beeka. Ana durattis immoo faara tolaadhaan ilaalamteetta anaan jetteetta. 13. Egaa dhuguman si duratti faara tolaadhaan ilaalame yoon ta'e akkan si beekutti si durattis faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhutti adaraa. Haaleluyyaa. Karaa kee anatti argisiisi. Jarri kunis saba kee akka ta'an ilaali jedhe. Waaqayyo immoo deebisee fi ani ofii kootii si wajjin nan adeema. Boqonnaas siif nan kenna. Ameen. 15. Museen deebisee ati ofii keetii nu wajjin in adeemtu yoo ta'e asii nu hin baasin. Ati ofii keetii yoo nu wajjin adeemte malee ani sabni kees si duratti faara tolaadhaan ilaalamuun keenya attamitti beekamaa uffaye. Anii fi sabni kee saba warra kaan irra garaagara ta'uun keenya ati nu wajjin adeemuu keetiin beekama mitiire jedhe. Waaqayyo yommus Museedhaan ati ana duratti faara tolaadhaan waan ilaalamteef siis maqaa kees waanan beekuuf isa ati dubbatte kana nan godha jedhee jedha. 18 irratti akkuma kanatti fufee dubbata. Ijoon dubbii kanaa inni guddaan Waaqayyoon adeemsa ofirratti kadhachuudha. Waaqayyoon hojii ofirratti kadhachuudha. Waaqayyoon sochii ofirratti kadhachuu akka nuti qabnu kutaan kun nu akeekkachiisa yookiin nu argisiisa yookiin kallattii nuu kaa'a. Museen amala isaa keessatti yeroo baay'ee Museen kan boqachiisu argamsa Waaqayyoo qofadha. Argamsi Waaqayyoo hin jiru taanaan garaan Musee maalumattuu boqachuu hin danda'u. Waaqayyo immoo Museen dinqii barbaada. Argamsa Waaqayyoo waan mul'ataa barbaada waan ta'eef Waaqayyo immoo yeroo garaagaraa Museetti isa kanan argisiisa jechuudha. Museen amalumsaa keessatti nama dinqii Waaqayyoo arguu jaallatudha. የእግዚአብሔር ታምራት ማየት ሁል ጊዜ ናፍቆቱ ነው ወይ እያየ መኖር ይፈልጋል። ሚራክል ሰጀኑ ነው jechuudha. ኢንስታንት ሚራክል ሰጀኑ dinqi keessayyuu dinqi fuulatti mul'atu yeroo hundumaa barbaacha Museeti. Museen ijoollummaa dhumsaatii kaasee akkuma beektan hoolota Yootiroo abbichuusaa eegaa akkuma guddate lafa onaa keessatti guddatu iyyuu malee Waaqayyoon argamsa isaa baay'ee barbaada Museen. Lafa Waaqayyo in argamne Museetti hin tolu. Argamsi Waaqayyoon jiru taanaan, sochii Waaqayyoon jiru taanaan, revaayivaalii Waaqayyoon jiru taanaan, afurri Waaqayyoon jiru taanaan Museen jireenyi isaa itti mijatu. Kanaaf Museen socho'ee argamsa Waaqayyo barbaada ture. Ulfina Waaqayyo barbaada ture. Waaqayyo akka itti mul'atu hin barbaada ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Egaa ammas Waaqayyoon ila ati saba kana ol geessinaan jettaa jedhe. Garuu eenyuun ana wajjin akka ergitu anatti hin himne. Haa ta'uyyuu malee ani si beeka, maqaa kees beeka jedha Waaqayyo. Saba kana geessinaan jedhe. Sabni kun haa hojjetani, haa jiraatani, haa socho'ani. Qilleensa nagaa keessa erganaan jettee ka'ii geggeessi jettee aangoo yoonatti kennite. Geggeessummaa keessatti eenyutu na wajjin deema gara saba kanaa jedhe. Eenyuun hin qabadhee deema. Eenyutu na faana ta'ee deema. Qabeenya koo yoo ta'e hin ta'u. Beekumsa koo yoo ta'e hin ta'u. Dandeettii koo yoo ta'e hin ta'u. Fira koo yoo ta'e hin ta'u. Eenyu kanatti na wajjin ergitu baruun barbaada. Otoon hin ka'in eenyu na wajjin ergita. Dhaloonni lafa socho'utti eenyutu na faana deema jedhee Waaqayyoon gaafatu dhaloota milkaa'uudha. Sirriitti dhaga'a. Eenyu na wajjin ergita jedhe. Kan na faana deemu eenyu? Kan na duukaa socho'u eenyu? Eenyuun na waliin ergita jedhe. Nama kam na waliin ergita? Nama kamtu na wajjin deema? Haaleluyyaa. Eenyuun na faana socho'u kun? Argitanii?
Waaqayyo iddoo kanatti Museedhaan hiriyaa keensi faana ergatoo ta'e jedheen ta'e Museen hin ba'u. Abbaa kee haadha kee lammii kee duulchisee si faana ergatoo jedhees Museen hin ba'u. Maaliif barbaachi Musee ani sii jira jedhee nama wajjin ba'ee lolotoo hin taane kan inni barbaadu tokkicha waan hundumaa namarraa dachaasudha. Ameen jedha. Kanaaf lafa ati sochootutti, lafa ati deemtutti, iddoo ati deemtu hundumaatti tokkichi si faana socho'u jira. Innis Waaqa isa lafaaf samii kana uumedha. Kan nama biraa namne. Haleluuyaa. Ulfinni isaa, ayyaanni isaa, simboon isaa, surraan isaa. Haleluuyaa. Waan hundumaan nama wajjin ta'uu kan beeku si marsee jira. Ameen jedhi. Kanaaf waan isinitti himu keessatti mana hojjettanitti, iddoo sochootanitti, lafa waa karoorsitanitti eenyu kan na faana socho'u jechuun barbaachisaadha. Who is? Eenyu inni? Isa kamiin? Kamtu na faana deemaa jira? Tarii waan darbu qabattee deemaa jirta taanaan gati daandiin kuchisiisu, daandiin deemsisu. Haleluuyaa. Miilli ijoollee Waaqayyo akka boroofaa jabaatee tabba akka ba'uuf, gaara akka bu'ee ka'uuf kan gargaaru eenyuun? Waaqayyoon na faana ba'i jechuudha. Waaqayyoon na gargaari jechuudha. Waaqayyoon na faana socho'e jechuudha. Waaqayyoon harka na qabi jechuudha. Waaqayyoon na geggeessi jechuudha. Waaqayyoon ila kunoo kana sitti kenne yoo jechuu dandeenye nuyi warra gargaaramee galma ga'uudha. Ameen jedha dhiiga hoolichaatiin. Argitanii? Kanaaf Waaqayyoodhaanii saba kana geesse erganaan jette eenyuun ana wajjin akka ergitu natti himneedha. Natti himuu qabda. Eenyu na faana ergita? Geggeessinaan jette miti qophaan ka'aan, qophaan deemaan. Eenyutu na faana deema? Uffay. Haleluuyaa. Kami jagni waan hamaa narraa qabu sun? Kaminni du'a na oolchu? Kaminni salphina na oolchu? Kaminni waan natti deemu kana kan na oolchuu danda'u jedhee waan gaafatu fakkaata. Jennaan Waaqayyo akkas jedhe, ani si beeka. 2 maqaa kees beeka. 3 ana duratti faara tolaadhaan ilaalamteetta. Gaafa adeemsa deemnu keessatti, hojii hojjennu keessatti, wanta goonu keessatti wantoonni importanti ta'an 3 kun barbaachisaadha. Maayinni wantoonni 3 kun sirriitti na hubadha. Tokko Waaqayyo diiteel nu beekuusaa beekuu qabna. እግዚአብሔር እንደሚያውቀን ማወቅ አለብን። አገፈዳ Waaqayyo na beeka. Eenyummaa koo beeka. Maqaa koo beeka. Seenaa koo beeka. Hojii koo beeka. Tarkaanfii koo beeka. Bahee galuu koo beeka. Waan hundumtu waa'een koo kan ifatti beeku Waaqayyo malee hin jiru. Beeta hafuura qulqullu. Yeroo tokko bar waan sin jettan tokko sinitti himu. Anaan bar na beektaa. Garaan koo akka waan qabne. Anaan na beekta bar yaadni koo yaada hamaa akka hin qabne. Na beekta afaanii nan dubbadha malee akka nani nama gadheen taane, akka nama yaada badaa qabu hin taane, akka nama hamaa garaatti yaadu hin taane na beekta bar jettu. Kana sitti odeeffachaa jira malee namni qixa kee beeku hin jiru. Waaqayyo garuu macaafni qulqulluun na dubbatu. Kaleef ribuu gargar saaqee beekaadha. Galmeen nama harka Waaqayyo jira. Laliseen, boontuun, caaltuun, geexeen maal akka fakkaattu hiikee obboleessa koo obboleettii koo keessa kee kan beeku Waaqayyoon ala hin jiru. Kanaaf macaafni qulqulluun na dubbatu namni fuula laala Waaqayyo garuu keessa laala. Namni uffannaa laala. Namni isa gubbaatti mul'atu laala. Waaqayyo garuu maal ilaala? Keessa namaa laala. Garagalchee soqee beeka Waaqayyo. Haleluuyaa. Akkuma fuulli kee gurraacha'u lapheen kees gurraacha hamminaan guute taanaan Waaqayyo buqqisee baasuu barbaada si keessa. Atis akka of keessaa baastu barbaada. Ati waa hiitee qabattee deemta taanaan, ati waa guduunfitee deemta taanaan, ati waan gadhiisu jetta taanaan akkuma sanatti si beeka Waaqayyo. Firoottan koo waan hundumarra Waaqayyo adda kan isa godhu Waaqayyo waan ati taateen sitti siqa. Innaan kana siin jedhu jallina baattee Waaqayyo sin barbaadu. Hammina baattee, gidiraa baattee, iddoo barbaadde waan barbaadde taatee Waaqayyoon inni kun gowwoomsudha.
waaqayyoon gowwoomfamu of gowwoomsuudhaan ni kun እግዚአብሔር የሚያይ አምላክ ነው። waaqayyo maal barbaada? namoota kunoo na ilaalii, na wajjin deemii, na wajjin socho'ii, na wajjin galma ga'ii warra jedhan barbaada waaqayyo. Na wajjin tarkaanfadhu warra jedhan barbaada waaqayyo. Na wajjin kuti gara nani deemutti kan jedhan barbaada waaqayyo. Ameen jedha. Haleluuyaa. Kanaaf isa dhumaa kan walitti fidu ani si beekadha. Si beeka waaqayyo. Eessa akka jirtu, manati jirtu, lafati jirtu, biyyati jirtu, eessa akka turte, boru eessa akka dhaqxu. Atama boruu kee toon si gaafadhee hin beektu waaqayyo garuu beeka. Ani boruu koo toona gaafattanii hin beeku waaqayyo garuu beeka. Gaafa spiritually galtan garuu boruun keessan harka waaqayyo jiraachuu amantu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos inni gooftaadha. Warri boruu hin beekne ko mana xibaaraa mana garaa garaa irra naannofte boruun kun maal ta'a jetti seexanaan lafa reebde. Waaqayyo garuu boruu keessa beeka, har'aa keessa beeka, kaleessas maal akka taate beeka. Tokko waaqayyo sin beeka'edha. Gaafa si geggeessu waaqayyo si beeka. Gaafa si duukaa bu'u si beeka. Gaafa si dura darbu si beeka. Inni lammataa maqaa kee beeka waaqayyo. Kan simaachuu እግዚአብሔር ያውቃል. dhagaa jirtu maqaa kee beeka waaqayyo. Namoonni gaafa maqaan keessan waldaatti waamamu lafa reebdan iyyitan ammata gaafa waaqayyo waamamu miti. Gaafa waamu warri lafa reebdan noo reefsi bara miti si beeka waaqayyo. Kanaaf Ermiyaasiin gara haadha kee keessattan si fo'adheedha. Otoo hin uumamin dura. Gara haadha keessattuu Ermiyaas otoo karooran qabaateen dura ani si fo'adheera. Argitanii? Waaqayyo nu beeka argitanyaan. Maqaa keenyas beeka. Inni sadaffaan warra geggeessu faara tolaadhaan ilaala. Faara tolaa jechuun maali yoo jenne garaa nuu laafa, nuu hoo'a. Haleluuyaa. Yaada gaarii nuu qaba. Yaada caalu, yaada jijjiiramaa, yaada mo'icha qabu nuu qaba. Kanaaf faara tolaadhaan si ilaaleera jedha. Fuula waaqayyotti barri nuyi keessa jiraannu hundumtu fuula waaqayyotti faara tolaan ilaalamuun gaadha firoota. Kan kanarra darbe hin jiru, kan kanarra caalu hin jiru. Faara tolaan ilaalamuun eebba, faara tolaan ilaalamuun mo'icha, faara tolaan ilaalamuun waan caaludha. Haleluuyaa. Kanaaf waaqayyo faara tolaadhaan